Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haga isin hin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Du'a jaalallee isaatiin shakkamee hidharra kan ture artist Andu'aalam Gosaa hiikamee jira. Hiikamuu isaa kana immoo maatiin shamarree Qananii mormanii jiru yookaan immoo cimsanii balaaleffatanii jiru. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu dhimmi atileet Galatee Burqaa kallattii qabataa kan jiru akka ta'e himamee jira. Akkasumas sagaleen uummatallee kan bu'aa buusee akka ta'e ibsamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argataa kan jiru akka ta'es himee jira. Mootummaanis humna gahaa fi cimaa hidhannoo gahaa qabu kan homuu dura dhaabbachuu hin dandeenye kan bobbaase akka ta'ee fi humna kana bobbaasuu isaatii fi sodaa fi shakkii tokkollee kan hin qabne akka ta'e ibsee jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetten buqqaatonni naannoo Tigraay har'a hiriira mormii gaggeessanii jiru. Akkasumas waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay cabsanii seenuudhaan keessa akka qubatan dhagahamee jira. Dabalata oduu kanaa qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjinis wajjin ka turu ani Barisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal dura duubanii isiniif dhiyaata. Du'a jaalallee isaa Qananii Addunyaatiin shakkamee hidharra kan ture artist Andu'aalam Gosaa hidharraa gadi dhiifamee jira. Du'a jaalallee isaa kan turte shamarree Qananii Addunyaatiin shakkamee bitootessa darbe poolisii magaalaa Finfinneetiin kan to'atame artist Andu'aalam Gosaa baatii 3 booda qibxata kaleessaa jechuun waxabajjii 2025 waaree booda wabiidhaan hidhaa irraa gadi dhiifamuu abokaatoon isaa himee jira. Abokaatoon isaa obbo Liibanaa Abdii akka jedhanitti qorannoon poolisiin gaggeessaa ture erga xumuramee booda abbaan alangaa guyyaa 15 keessatti yookaan guyyaa 15 kennameef keessatti himata waan hin banneef ol iyyannoo qaama bilisa baasu gaafataniin artist Andu'aalam Gosaa mirgi wabii isaa akka eegamuuf taasifamee wabii qarshii 50,000tiin gadi dhiifamee jira. Haa ta'u malee galmeen guutumatti cufamuun akka hin mirkanoofne himamee jira. Abbaan alangaa guyyaa kennameef keessatti himata hin banne yookaan immoo bu'aan qorannoo poolisii himata banuuf gahaa miti jedhee galmee hin cufne jedhanii jiru. Kanaaf murtiin abbaa alangaa ni eegama jedhamee jira. Gara biraatiin immoo maatiin shamarree Qananii Addunyaa kaadhimaan intala isaanii artist Andu'aalam hiikamuun kan isaan mufachiise akka ta'e ibsachuudhaan cimsanii balaaleffatanii jiru. Qaamni tokkollee iftoominaan rakkoon ture maaliin akka uumame kan nutti hime yookaan kana arganne kana dhabne jedhanii kan nutti himan tokkollee kan hin jirre poolisiinis ta'ee abbaan alangaa wanta irra gaan nuun himne jechuudhaan komatanii jiru. Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo hidhaa ba'u Andu'aalam kan dhageenye miidiyaa irraa jechuudhaan komii qaban ibsanii jiru. Oduun itti aanu atileet Galatee Burqaa rakkoon isii mudate furmaata argatuu akka danda'u odeeffannoon maddoota garaagaraa irraa bahan ibsaa jiru. Sagaleen uummataatiif akkasumas tumsi uummanni biyyattii atileet Galatee Burqaatiif taasise kan bu'aa buusu akka ta'e tilmaamamee jira. Sochii fi tarkaanfii hanga ammaa itti deemameen abbaa warra ishii kan duraanii to'annaa jala ooluun beekamee jira. Akkasumas qabeenyi isii kallattii garaagaraatiin bakkoota itti miliqfaman hundatti to'annaa jala oolaa kan jiran dhagahamee jira. Dabalata oduu kana hordofnee isiniin geenna. Oduun itti aanu hundeessaa fi gulaalaan ol aanan miidiyaa Itoophiyaa Insider to'annoo jala ooluun dhagahamee jira. Itoophiyaan gaazexeessitoota hidhuudhaan yeroo baay'ee komatamaa kan turte ammas gaazexeessaa biraa hidhuun isii dhagahamee jira. Hundeessaa fi gulaalaa ol aanaa miidiyaa onlaayinii Itoophiyaa Insider kan ta'e gaazexeessaa Tasfaalam Waldayyees dilbata dabre yookaan immoo waxabajjii 8,2025 odeeffannoo sobaa tamsaafte jechuudhaan shakkamee humnoota nageenyaatiin to'annaa jala oolee jira.
Miidiyaan Itoophiyaa Insider ibsa kaleessa waxabajjii 10 baaseen gaazexeessaa Tasfaalem Finfinnee mooraa hoteela Giyoon keessaa humnoota nageenyaa uffata siviilii uffataniin to'annaa jala ooluun halkan sana gamoo buufata poolisii naannoo Isxifaanositti argamu keessatti teessoo irraa taa'ee buluuf akka dirqame himamee jira. Sana booda waxabajjii 9/2025 gara waajjira poolisii naannoo Qeeratti jijjiirame. Waxabajjii 10/2025 immoo mana murtii sadarkaa dura magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqoositti dhiyaatuun wabii birrii 15,000 akka gadi dhiifamu murtaa'us osoo gadi dhiifamin akka hafe dhagahamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti akkuma itti fufeetti jira. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Furmaata akka argatu qaamonni garaagaraa dubbataa turanis hanga ammaatti furmaata hin agarre. Lolli kun itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufee jedhee jira. Haleellaa raawwataa jirus injifannoo argataa kan jiru akka ta'es beeksisee jira. Mootummaan gama isaatti humna guddaa fi yookaan baay'ee fi akkasumas meeshaalee gurguddaa hidhachiisuun bobbaasuu itti fufee jira. Humni inni bobbaasaa jirus humna ga'umsa qabu waan ta'eef humni isa dura dhaabbatu kan hin jirre akka ta'e ibsuudhaan lola eessattuu deemaa jiruuf yaaddoo kan hin qabne akka ta'es beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kibba lixa shaggaritti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu himee jira. Kibba lixa shaggara aanaa toletti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabe kan harkaan qabes baay'ee akka ta'e odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Haleellaa kana kan raawwate guyyaa kaleessa waxabajjii 10/2025 yoo ta'u haleellaa kanas kan raawwate mooraa waraana mootummaa guddaa kibba lixa shaggara aanaa toletti argamu irratti yoo ta'u meeshaa waraanaa hedduu hiikkate loltoota hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Haleellaa raawwate kanaan kaampicha guutumaan guututti hojiin ala akka taasisee fi meeshaa waraanaa hiikkate keessaa AKM yoo xiqqaate 50 ol kan ta'u akka ta'ee fi meeshaalee waraanaa biroos kan hiikkatan yookaan kan hiikkaman akka ta'e ibsee jira. Guutuun oduu kana akkuma nu ga'een qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Loltoota mootummaa qubsuma isiitti haleellaa irratti raawwateen iddoo isiin turte gadi dhiisisiisuun ofii akka qubatee fi iddoo isiin qabattee turte mooraa guddaa baddaa maagadaa jedhamutti argamu guutumaan guututti kan to'atee fi ofii keessa kan qubate akka ta'e odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Guutuu kan dabalata oduu kana akkuma nu ga'een qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun itti aanu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan ajajaa dhibbaa dabalatuun halkan edaa jechuun caamsaa 10/2025 waraanni bilisummaa Oromoo simadhe jedhee jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun 4 yoo ta'an daawwaa riqichaa irraa hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo simannaa ho'aa akka taasiseefis himee jira. Akkasumas kibba Oromiyaa Gujii lixatti torban tokko keessatti loltoonni mootummaa yookaan immoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 12 ajajoota waraanaa dabalatee gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan akka ta'e odeeffannoon gara sirraa nu geette ibsitee jirti. Walumaa galatti torban dabre kana Gujii lixatti loltoonni mootummaa yookaan immoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 12 hidhannoo guutuu wajjin mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhaqqabuu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksisee fi akkasumas simannaa ho'aa akka taasiseefis himee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen buqqaatonni naannoo Tigraay har'a waajjira bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay cabsanii seenuun dhagahamee jira. Buqqaatonni naannoo Tigraay yeroo lola kaabaa qe'ee isaanii irraa buqqaan guyyaa har'aa hiriira nagaa gaggeessaa akka jiranis beekamee jira. Buqqaatonni hiriira nagaa gaggeessuun sagalee isaanii dhageessisaa turan kunneen kan yeroo lola kaabaa lixa Tigraay fi daangaalee naannichaa bakkoota garaagaraa irraa buqqa'an yoo ta'an mootummaan gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisu yeroo baay'eef irra deddeebiin gaafataa kan turan yoo ta'u mootummaarraa deebii osoo hin argatin waan turaniif hiriira nagaa bahuu fi
akka dirqaman himanii jiru. Haaluma kanaan har'a waxabajjii 11/2025 ganama sa'a 1 irraa jalqabee waajjira pirezidaantii naannichaatti yookaan waajjira pirezidaantii naannichaa duratti bahuun deebiin akka kennamuuf gaafataa kan turan yoo ta'u, waajjirichi deebii osoo hin deebisin waan tureef sa'aa booda mooraa waajjirichaa cabsanii akka seenan himamee jira. Akkasumas yoo deebiin kan hin kennameef ta'e waajjiricha gadi dhiisanii kan hin baane akka ta'anis hanga deebii kennamuuf achuma akka turan himanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan hawwii kenna. Nagatti nuu turaa.